Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan kabajamtootaaf jaalatamtoonni hordoftoonni barsiisa Oromoo Appil alhamdulillah ani naga kooti nageenyi kiyya kan jaalalaa kan kabajaadhaa bakki jirtan maras nagahu. Daawwattootan kiyya viidiyoo irraa kan keessatti appilikeeshinii ajaa'ibaa appilikeeshinii haarawaa appilikeeshinii bu'aa baay'ee of keessaa qabuun wal sin barsiisa. Egaa daawwattootan kiyya aappiin kuni aappii haarawaa jechuudha. Aappii hedduu takka jaalatamaa ta'edha jechuudha. Aappii kana haga ammatti jechuudha nama miliyoona 50 olituun daawuloodii godhatee itti fayyadamaa jira jechuudha. Aappiin kunis faayidaan isaadhaa maal jettanii yoo gaafatan jechuudha. Faayidaa hedduudha of keessaa qaba jechuudha. Faayidaa isaadhaa kana jedhee isiniif himuu hin danda'u. Garuu hanga tokko faayidaa isaadhaa hamma tokko waa sadii tokko irraa inni isiniif hima jechuudha. Faayidaan tokkoffaa jechuudha kaameraa ajaa'ibaa ofirraa qaba jechuudha. Kaameraa suuraalee garagaraadhaa viidiyoolee garagaraadhaa sawwaruudhaaf jechuudha. Kaameraa kan bilbila keessanirra jiruun addaa ofirraa qaba jechuudha isinii galee. Akkasuma viidiyoo bifa ajaa'ibaatiin jechuudha qulqullina olaanaa ta'een jechuudha bifa pirofeshinaala ta'een akka barbaadanitti viidiyoo tokko irratti edit ittiin godhachuu dandeessan jechuudha. Ammallee kana qofaa miti jechuudha faayidaan isaa jechuudha. Suuraa jechuudha suuraalee keessan jechuudha bifa barbaadaniin jechuudha bifa pirofeshinaala ta'een bifa addaatiin jechuudha. Siistama hedduu fayyadamtanii jechuudha suuraa keessan edit ittiin godhachuu dandeessan jechuudha isinii galee. Egaa daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarootaa tan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabskiraayib godhachuun dirqamadha. Yeroo sabskiraabii gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana kilik itti godhaadha achi booda ol fayyadamtoota irra kaayyadhaadha. Barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dirqamadha. Egaa gamanummaan hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo fiyetti obsaan faana turaan hordofaa isiniin jedha. Hayya daawwattootaan kiyyaa liinkii aappii kanaadhaa bakka irraa daawuloodii godhatan diskiripshin boksii viidiyoo amma ilaalaa jirtan kana jalaan isiniif kaa'e jechuudha. Qastii kanatti yeroo kilik gootan as jalaa liinkii argattanii liinkii irratti kilik gootanii achi booda haala kanaan weebsaayitii kanarra isin fida asirra gad buutanii jechuudha suutuma asirra gaddeemtaniituma asirratti kanoo daawulood kan jettuun jirti irratti kilik gootanii achi booda alaatul Pilaastorii gubbaa isin fida jechuudha. Nama buufadhee san jira. Aappii kana buusuun irraa hin eegamu jechuudha. Buusanii waan jiruuf jechuudha. Isin garuu ni buufattanii aappiin akkuma isiniin jedhee suuraa keessanii fi viidiyoo keessaniif hedduu tokko isin barbaachisa jechuudha isinii galee. Aappii ajaa'ibaati jechuudha. Akkuma asirratti isinii hime. Asirratti akkuma argaa jirtan kunoo nama miliyoona 50 olituun daawuloodii godhate jechuudha aappii kana isinii galee. Aappii hedduu jaalatamaa ta'edha. Yeroo buufattan ooppunatti kilik ni gootanii. Achi booda agrii kilik gootanii. Booda malee agrii kilik gootanii ta'eeyyamu keessanii fi malee haala kanaan aappiin kanoo isiniif banama halluu gootanii bantanii. Hayya daawwattootaan kiyyaa aappiin kanoo bifa kanaan isiniif banama jechuudha. Yeroo haala kanaan bifa kanaan isiniif banama jechuudha. Aappiin waa hedduudha of keessaa qaba jechuudha. Waan haaraa, waan addaa, waan ajaa'ibaatu of keessaa qaba jechuudha. Waan inni of keessaa qabu kana tokko tokkoon irra deemee isin barsiisuudhaaf yeroo dheeraa waan natti fudhatuuf waan tokko tokko isiniin agarsiisa. Isinummaan kee deemaatii istaayilii inni qabu waan hunda isaadhaa sirriitti hubadhaa jechuudha. Aappiin aappii addaati jechuudha. Akkuma asirratti isiniin jeegaa kaameraan isaadhaa kaameraa ajaa'ibaati jechuudha. Kaameraa bilbila keessanirra jiruun kaameraa addaa ofirraa qaba jechuudha. Suuraa garagaraadhaa ittiin of kaasuudhaaf akkasuma suuraa garagaraadhaa edit ittiin godhuudhaaf akkasuma viidiyoo barbaadan jechuudha. Akka ajaa'ibatti jechuudha. Bifa addaatiin jechuudha. Edit ittiin gochuu dandeessan jechuudha. Amma mee kaameraa isaadhaa isinitti agarsiisu jechuudha isinii galee. Kaameraan isaadhaa kaameraa hedduu tokko namatti toludha jechuudha. Kun ammoo irratti dhawne kaameraa bilbila keessaniitiin addaati jechuudha isinii galee. Akkuma asirratti amma argaa jirtan jechuudha. Kaameraan isaadhaa kaameraa ajaa'ibaati jechuudha. Qulqullina olaanaa ofirraa qaba jechuudha. Kaameraa kanaan suuraalee garagaraadhaa suuraa of kaasuu barbaadan of kaasuu dandeessan jechuudha. Akkasuma kaameraa isaa kana fayyadamtanii jechuudha. Suuraalee garagaraadhaa of kaasuu dandeessan jechuudha. Asirratti akkuma kaameraa isaa kana fayyadamuudhaan jechuudha. Kaameraa isa bilbila keessanirra jiru dhiiftanii kaameraa isaa kana fayyadamuudhaan suuraalee garagaraadhaa suuraa babbareedaa kaameraa kanaan kaafachuu dandeessan jechuudha. Asirratti ammallee viidiyoolee of waraabuu dandeessan jechuudha. Kaameraa isaatiin jechuudha. Asirratti viidiyoo waraabuu dandeessan jechuudha. Viidiyoo of waraabuu dandeessan jechuudha. Yookiin waan viidiyoo sawwaruu barbaadan tokko sawwaruu dandeessan jechuudha isinii galee. Suuraas ittiin ka'uu dandeessanii akkasuma viidiyoolee ittiin of waraabuu dandeessan jechuudha. Kaameraa bilbila keessaniitiin halkanii fi guyyaadha jechuudha. Isinummaa wal biratti qabaatii ilaalaa jechuudha isinii galee. Akkasuma filtarii garaagaraallee ni qaba jechuudha. Kan dhiiraatis kan nadhootis jechuudha. Filtarii baay'eetu irra jira jechuudha. Asirratti dhootanii filtarii hedduutu jira. Kee deemtanii filachuu dandeessan jechuudha. Kan isinitti tola jechuudha isinii galee. Anamma isinitti agarsiisu yeroo waan itti dheeratuuf jechuudha. Istaayilillee istaayilii hedduu qaba.
istaayilii ajaa'ibaa qaba jechuudha. Istaayilii kana keessaa kan barbaadan kan isinitti tole jechuudha. Filachuu dandeessanii jechuudha. Ammallee filtarii kanarratti dhootanii filtarii hedduutu jira jechuudha. Kan dhiiraatis kan dhootis ni jira. Kan isinitti tole filachuu dandeessanii jechuudha. Aappii waa hedduudha. Ammallee viidiyoo edit godhuudhaaf jechuudha. Asirratti edit viidiyoo jettu ni jirti. Irratti kilikni gootanii viidiyoo akka barbaadanitti viidiyoo barbaadan edit bifa barbaadanii jechuudha. Istaayilii barbaadanii edit irratti gochuu dandeessanii jechuudha. Isin galee viidiyoo tokko irratti hodhootan haala kanaan isiniif as jalatti istartii argatanii istartii irratti kilik gootanii haala kanaan isiniif banama jechuudha. Isin galee feetan saayizii isaadhaa tuktukii filattaniis yuutuubii filattanii saayizii filachuu dandeessu jechuudha. As jala waa baay'eetu jira jechuudha. Waan jiru kana hunda isinitti agarsiisuudhaaf yeroo waan hin qabneef uusnummaan kee deemaatii waa hedduutu jira jechuudha. Istaayiloota hedduutu jira. Fiicharoota hedduutu jira jechuudha. Kee deemaatii wanni jedhaadha. Ammallee suuraa ammallee edit godhuudhaaf asirratti footoo kan jettu ni jirti. Footoo irratti kilik gootanii suuraa tokko irratti kilik gootan jechuudha. Isin galee istaayiloota baay'eetu jira as jala. Kana hunda deemaatii irra deemaatii filadhaatii waan isinitti tole jechuudha. Bifa barbaadanii edit ittiin godhadhaadha jechuudha. Aappiin aappii haaroo aappii ajaa'ibaati. Buufadhaati itti fayyadamaadha. Haala editingii isaadhaan immoo jechuudha. Yeroo biraatiin jechuudha. Viidiyoo waan isinitti dhiyeessuu hin barbaanneefan yeroo biraatiin jechuudha. Haala editingii isaadhaa sirriitti isin barsiisa jechuudha. Isinis hanga sanitti aappii daawuloodii godhadhaatii waan haaroo inni qabu kee deemaatii ifama. Kee deemaatii itti fayyadamaa jechuudha. Irraa illee baradhaadhaa ittis baradhaa jechuudha. Isin gala. Egaa daawwattoota kiyyaa barnoonni keenya har'aadhaa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haarawoo taatan sabskiraayib gootanii maatii keenya ta'uu dagatinaadha. Viidiyoo keenya namni baay'een argee kan raafaatu laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dagatinaadha. Barumsa birootti nagaan walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.